السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني الشمار كفوني وروني من تبرا وردفتني اللي أمور متى ميديا بقى جراتن نقا ولد بني جرا وروني هنگ أما حرمي فود شير سبسكرايب gochuudhaan لايك gochuudhaan كومنتي ببريدو ورسولان ججبيستان hedduu galatoomaa hedduu galanni keessan guddaadha isiniin jedha ammas illee warroonni maatiin of hin taane maatiin of ta'a isiniin jecha warroonni sheer subscribe gochuudhaan nu jajjabeessitan hedduu galatooma isiniin jechuu barbaada. Harmi fuddinadha yeroo hundaa waan biraa qabattee dhufti adda waan addaa waan isin bohaarsu waan isin seeqachiisu qabannee isinii dhufnee jirra. isin viidiyoo kana like gochuudhaan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Gaafa isin nu jajjabeessitan waan babbareedaa waan barnoota walirraa argannu waan walirraa waa hubannee dubbannu qabannee isinii dhufna. Hamileen keessan hedduu nu barbaachisa waan ta'eef isinis akka nu jajjabeessitan abdii inshallah rabbi biraa qabna. akkasuma viidiyoo kana yoo daawwattan share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Obboleeyyan kiyya mee koomedii kana hanga dhumaa daawwadhaa. Koomedii babbareedaadha. Garuu dhuma viidiyoo irratti waan akkaan garaasi nyaatu waan harkaan si mararu waan akkaan hedduu si dhagahamu daawwatta. Hanga dhuma viidiyoo kana yoo daawwatte dhuma irratti waan ajaa'ibaa wayii agarta. Hamma dhumaa daawwadhu siin jedha. Turtiin keessan koomedii seequu kana wajjin haa ta'u. ربي نوانو تلين قطبني الحمد لله رب العالمين سيقات لاجدا كلفو قدا برترا وسنتاني كيرو تقو سموتي سنبشنن سيسو بجاچادا سيقاتشو نمجراتي مي كوميدي سيقو تناوجي ولد بنا أما نوانو فانا بواي سنين جنة كوميدي ببريدودا با دا بو تدبا دبو وانا جايبات كوميدين غريني كورا واحد دونا ما كوميدي دونا ما بورسا وانت غريني وانا جاي بعدي واو هدو بريدة نياتا بريدة دا واحد ما والكيس سنيفين هدو بريدة دا واو نمتو لا
xumurra jirraa koomeedii keenya kaawaa irratti hiinee inni dhumaa wanti xumuraa wanti ilaaltanii oolmaa haatiniif abbaan keenya ooltu jechaadha. Oolmaa haatiniif abbaan keenya nu oolanii hammana jennee dubbannee fixuu hin dandeenyu jechaadha. Wanti isaan keessa darbanii sadarkaa guddaa irra nama geessanii waan hedduu dandeettee haga lubbuun tantee jirtu addunyaa tanarra haga jirtu dandeetteen kafallee jechaadha. Abbaanis gama dirqama ofii qabuun jechaadha. Ilmoo ofii dirqama ofii qabuun akka inni ta'ee sadarkaa itti nama guddisanii sadarkaa kanarraa ittiin nama gayanii waan hedduu garaa nama nyaata. Obboleeyyan kiyya obboleessa kiyya atiniif ati bikkam haadha keenya yaadanna, bikkam abbaa keenya yaadanna, bikkam rakkataa keenya yaadanna. Mee oolmaa haatini abbaan keenya nuuf oolan kana laalaa. Jireenya haatini abbaan keenya keessa darbanii nu'uu nama akkanaa kana taanee asbaani kana hagana geennetti teenne qaannu kana sadarkaa mi'eessaa irraa geessatti nu har'a geessan. Yaa obboleeyyan tiyya bakkuma jirtanitti haadha abbaa keessa yaadadhaa. Namni haadha abbaa dagates hin jiru. Inshallah rabbiin nu alaafisu nama haadha abbaa ofitti tola oolu rabbiin nu haa taasisu. Wallaahi tolli isaanii waan guddaadha. waan hanga jirtu tola haadha abbaa kan keeti hanga jirtu waan dandeettee kafaltuu miti waan dandeettee deebistuu miti jechaadha. Tolli haadha abbaa waa hedduu ulfaataa jechaadha. Rabbiin najaa nu haa baasu. Nama haadha abbaan najaa ba'u rabbiin nu haa taasisu. Oolmaa haadha teessanii hin dagatinaa. Oolmaan haadha abbaa ofii hedduu waan hamilee nama cabsu wallaahi. Fakkeenya isinii kaayyan viidiyoo kana jechaadha. Kuni waan biyya takka jiraatee biyya takka hin jirre miti. Haadha abbaa jechaan utubaadha jireenya ifaa addunyaa irraati. Wallaahi yoo keerii takka tola takka itti oolte ilaa haga akhiraa fudhattee ittiin deemtu tolli haadha abbaa kan keeti. Kanaafuu haadha abbaa keessanitti tolaa yoolaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana daawwadha. Hammanumaa sheer sabskiraayib gochuudhaan nu biratti argama. Mee viidiyoo kana hamma dhumaa daawwadha. Waan garaa si nyaatu wallaahi waan garaa si nyaatu. Mee daawwadha. Yoo beekite si boochisa wallaahi. Yoo beekite yoo hasaabde si boochisa baay'ee tokko. Obboleeyyan namni viidiyoo kuusi gammachiise sheer sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessitan jennaa. Hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa. Warri hanga ammatti nu jajjabeessitan sheer sabskiraayib gochuudhaan nu biratti argamtan galatoomaa ulfaadhaa. Galanni keessan dachaadhaa isiniin jenna. Saniifuu viidiyoo kana hanga dhumaa warri daawwattanis galatoomaa. Maal akka jedhee isiniif sun beeku hedduu naa jiraadha. Warroonni hanga ammaa sabskiraayib gootanii, warroonni hanga ammaa sheer gootanii, warroonni hanga ammaa jabaadhu jettanii koomentii babbareedduu naa barreessitanii hedduu naa jiraadha. Hedduu naa galatoomaa. Hedduu ulfaadha isiniin jedha. Yeroo biraatiin waliin nu haa deebisu.